Arraa guyyaa eebba koodha jedhamee Ingiliffaan. Yaaf. Kuni sila maal barateeti eebbifamaan ka jedhu. Wanti yaa Tamiraa በዲግሪ ሳትመረቅ እንዴት አምባሳደር ትሆናለች? ስትል ሄሩማራቲ Ani baay'ee mucittii kanatti ni heerumuu taana. Irreeffattee akkaataa aadaa fi duudhaa Oromoodhaan jaarsummaa. Dhalaa Oromoo buute baatii sadiitti siviisii addaan baasan. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoowwan nama bashannansiisan akkasumas viidiyoon barnoota irraa argannus inni jira. Haga xumuraatitti nafaana tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin namoonni yeroo jalqabaaf viidiyoo kana bantan sabiskiraayibii godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata. Hundi keessanuu laayikii godhaa. Yaadni keessanis na barbaachisa waan ta'eef yaada keessan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Gara viidiyootitti. Guyyaan irraa guyyaa eebba kooti. Jedhamee Ingiliffaan. Guyyaan irraa Ingiliffaan moo? Guyyaan irraa guyyaa eebba kootidha. I'm happy appreciate you. I am appreciate you. Yaadamesti? Yaadasti. Guyyaan irraa guyyaa eebba kootidha. Guyyaan irraa guyyaa eebba kooti jechuudha. Ingiliffaan jedhasi. Ingiliffaan. I'm happy every day. Sharaata kosiif kanu? Yaadasti. I am happy your day. Akkuma hundi kennaayyuu beeknu yeroo ammaa kun yeroo eebbaatii yeroo barattoonni itti eebbifamanii viidiyoon kun namoota hedduu rifachiisee namoota hedduu gaddisiisee jira. Maaliif yoo jettan gaafiin kun gaafii salphaadha. Gaafii barattoonni kutaa gadi aanaatu deebisuu danda'u. Akkamitti barataan yuunivarsiitii yookiin kolleejjii irraa eebbifamu tokko gaafii kana deebisuu dadhaba jechuudhaan namoota hedduu rifachiisee jira. Arraa guyyaa eebba koodha jedhamee Ingiliffaan. Yaaf. Guyyaan irraa guyyaa eebba kootidha jedhasi Ingiliffaan. To congratulations. Congratulations. Isi yaadame irra deebisti. To congratulations. Bagan gammadeen jedha. Ingiliffaan jedha. Congratulations. Congratulations. Kun silaa kama kolfuun garuu baay'ee barbaachisa. Kuni sila maal barateeti eebbifamaan ka jedhu. Maaluma baratee sadarkaa eebbaa kana irra gahee eebbifamu. Barka akkanaa kanatu eebbifamee hojii mootummaallee argatee waajjira dhaqee gaafa ati tajaajilamuuf dhattu ka barnoota malee bakka kana gahu kun mukuma daalacha kana ta'ee si afuu ta'a. Kuni barsiisaa Itoophiyaa maqaa balleessuu. Dhaabbata barnoota Itoophiyaa maqaa balleessuu. Mootummaa biyyattii sanii kan barnoota irra hoogganu maqaa balleessuu. Asirratti wanti nu beekuu qabnu namni akkanaa kun barataan akkanaa kun eebbifameellee hagam uummataa ga'anii tajaajiluu danda'u hubachuu qabna. Kanaafuu mootummaan barnoota irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee jira asiin duraayyuu jechuudha. Ammas kana caalaa xiyyeeffannoo irratti kennuu qaba. Maaliif yoo jettani barataa akkanaa kanatu eebbifamaa jira waan ta'eef. Maali ijoolleen akkana nama caqacaytu jedhe mana hojiittis yeroo wayii dhufe namni wayiin hin dhufe obbo Muhammad nama jedhamu barbaacha dhufe naan jedhe. Dhimma dhuunfatiif barbaadda immoo dhimma hojiitiif yoo dhimma hojii taate isinitti maali ijoolleen akkana nama caqacaytu jedhe. Ayi akkasii miti. Yoo dhimma dhuunfatiif taate bilbila isaanii isinii kennuu nan danda'a. Dhimma hojiitiif yoo taate nama bakka isaanii bu'ee hojjetu isinii eeruufi jedheen tasgabbeesse. Hojii akkanaaf rifachiisaadha dhufnee naan jedhe. San booda biiroo seenee kompiitara koo nan baneen ergaa isaa dabarseef. Baajiin hin jira baajiin laalee baajii sanirra kan jiru suuraa kooti beektaa. Amanuu dadhabe. Yeroo sadii ba'ee deebee dhiifamu naan jedhe beektaa. Yeroo lama sadii ba'ee. Amanuun inni ulfaata. Nama akkanaa kana biiroo deemtanii biiroo keessatti yoo argitan ijoollee maatii isaanii wajjin biiroo dhufte malee namni kun hojjetaadha jechuun baay'ee nama rakkisa. Maaliif yoo jettan qaamni isaa daa'ima fakkaataa hojjetaas ta'ee amma biiroo keessatti hojjetaa jira. Garuu daa'ima fakkaataa wanti namoota gaggabaaboo kaawwan irraa adda isa godhu isaan kuuwwan mataan isaanii furdaadha ni beesisuu areeda ni qabu inni garuu ammoo ijoollee
ijoollee fakkaata waan ta'eef amanuun nama rakkisa. ዋንትያ ተምራ በዲግሪ ሳትመረቅ እንዴት አምባሳደር ትሆናለች? ሰሞኑን በርካታ ሰዎች ይሄን የወደቀ ሐሳብ እያነሱ የሚገኙበት ምክንያትም አርት ሜዳ የሚባል የግል ድርጅት ጋር አምባሳደር በመሆን ከፈረመች በኋላ ነው። እንደውም አንዳንድ ሰዎች እንዴት ኢትዮ ቴሌኮም የተማረ ኃይል በርካታ ሰዎች እያለ እንዴት ከሷ ጋር ይፈራረማል በማለት በግልጽ ለዋንትያ ጥላቻ እያሳዩ ይገኛሉ። ነገር ግን ዋንትያ አምባሳደር ለመሆን የፈረመችው ኢትዮ ቴሌኮም ሳይሆን አርት ሜዳ የሚባል የግል ድርጅት ጋር ነው። ቢሆንስ አምባሳደር ለመሆን የትምህርት ደረጃ አይጠይቅም። ለምሳሌ በርካታ የኢትዮጵያ አርቲስቶች በብዛትም እንደዚህ አይነት አምባሳደር ሲሆኑም ነበር። እናም እንዳለም ደግሞ ያለው እውነታ አምባሳደር ለመሆን የትምህርት ደረጃ በፍጹም አይጠይቅም። ሜሲ፣ ሮናልዶ፣ ኔይማር ለበርካታ ታዋቂ ብራንዶች አምባሳደር ሲሆኑም ነበር። እናም እንደዚህ የኋላ ቀር አሳሰብ ያላችሁ ሰዎች አቁሙ ላለው ሼር ፎሎ ሪፖስት ማድረግ እንዳትረሱ። ዋኤ ኢሲቲን ወልቀበቴ ከነ ቆፋሚቲ ዋን ሄዱቱ እረቲ አደምሲፋማ አቱሬ ባዬ ነመገድሲሳ ኦሶ ዲግሪ ህን ኤቢፈምን ኦሶ በርኖታ ፊቲን ሰደርካ ጉዳ በርኖታን ኦሶ ይንቀባቲን akkamitti ambaasaadara ta'uu dandeete jechuudhaan namoonni hedduu yeroo ammaa kana yaada jibbinsaa irratti kaasaa jiru. Asirratti wanti nu hubachuu qabnu dhaabbata wayiitiif dirjiitii wayiitiif ambaasaadara ta'uudhaaf sadarkaa barnootaa osoo hin ta'in kan barbaachisu hagam namni kun uummata biratti beekamtii qabaadha yookiin hagam wanti isaan barbaadan namoota kanatti yoo fayyadamne fiixaan nu bahuu danda'a jedhaniit nama kanatti fayyadaman malee sadarkaa barnootaa hin barbaachisu. Namoonni tokko tokko jibbinsa isiidhaaf qaban agarsiisa jiru waan isin keessa darbite sadarkaa kan irra geette hundi kennaa yuni beennaa waan isin mudate isin keessa darbite sadarkaa kan irra geette hundi kennaa yuni beennaa yeroo ammaa kana osoo isi gargaaruu qabnu osoo isi jajjabeessuu qabnu irratti ka'uun sirrii miti. Garmaamudo fonanako ፈይን እናት እኔ ምን እስቲ ምን ችግር አለው ሽባኒ ምን ችግር አለው ሽባ ራቼ ምን ችግር አለው ብታገቢኝ ምን ችግር አለው ራቼ Kim the perfume queen welcome ሙሴ ሻዲ ከሮ ሽባኒ የሃቱን ቆ ሰብ How to say this in your language ነክቲ ሲተል ሄሩማ Sittil heruma rache Garmaamudo la fonanako rache afaan oromoo akkanatti dubbataa jirti akkanatti shaakalaa jirti gara Itoophiyaa dhuftee raachee wajjinis walarguu akka barbaadu dubbattee jirti haa xumurrume bareeddu ati you are bareeddu me bareedo you bareta say you lumbektim dugarabim bektim ila me bareeddu you bareda etti me bareedo you my bareta okay yes तुम मेरी bareeddu hai मैं तेरा bareda हूं yes yes You know? Flari togo. You know what we called a girl with amazing charm? Yeah. You have that charm. So in my language, they call you Simbo. Me Simba, you Simba. Garma mutala. Oh no. Guys, share goda. Ani baise muchti kana tiner mutanan adamana kan biram berbadu baise. Imberbadu baka shivani male nama biram berbadu. Shiva, rachi mana berkano bawanya. Irreecha bara kana irratti Itoophiyaa dhuftee raachee wajjin akka wal arguu barbaadu dubbattee jirti. Akkasumas raacheenis karaa aadaa fi duudhaa Oromootiin jaarsummaa ergee akka isii fuudhu barbaadu dubbattee jira. Namoonni tokko tokkos waa'ee kana irratti yaada kennanii jiru haa ilaallume. Nega Shivani da soda keessan ishee hinditti dhalattee guddattee Shivani dhanti mukkaasaadhaan garuu sabboontuu taateetti jaalala oromummaaf jaalala fiqiriidhaan ammaaf wanta jira maal jechuu barbaadeni oromummaan akkasitti gaafa jaalalaan namatti ibsan oromummaa akkasitti jaalalaan gaafa nama biratti kennan namni oromummaa gaafa akkasitti jaalalaan fudhatee fiqiriidhaan agarsiisu namatti tola jechuudha. Sabboonummaan inni sirriis isa kana jechuudha. Aadaaf eenyummaa ofii gaafa nama biratti dhiyeessan karaa jaalalaan karaa fiqirii ta'een gaafa ta'u namatti tola. Wanti kun baay'ee na boonsa. Shivaaniin maannoo sabboontuun keenya irreecha barana dhuftuuf akka as dhuftee nafaana irreeffattee akkaataa aadaaf duudhaa Oromoodhaan jaarsummaa
namoonni tokko tokkos waa'ee isaanii kana irratti yaada kennee jira. Raajii fi isiin yoo wal fuudhan baay'ee namatti tola, wal fuudhuu qabu jechuudhaan yaada irratti kennanii jiru. Mee yaada namoonni irratti kennan kana haa ilaallu. Raaj maaloodha? Raaju Shifaanii Raaju Shifaanii Raaju mucaa san nu taatee jirti yaa Raaju. Wallahi nu fuudhi Raaju. Mucayyaan bar sabboontuu fakkaatti bar. Hedduu si jaalatti immoo dhugaa rabbi fuulli si hedduu bareeda wallahi Raaju. Raaju mucayyoon san ta Oromoo mataa walii qabdu fakkaatti dhugaa rabbi fuula isirraa. Bulloo garmaa muntola maamana hidhaa oola. Bulloo garmaa muntola maamana hidhaa oola. Ajatti bar Raaju. Raaju Shifaanii nutu qalbii nu fuutee jirti. Raaju nu fuudhi walirraa deemtan. Raaju ni beektaa? Wallahi fuudhinaas hin jee. Afaan Oromoon beeku. Isin famous ati famous ammoo dhala Oromoo fuute. Baatii sadiitti CVC addaan baasan. Si jala cafaqan. Warri TikTokii Shifaanii afaan Oromoon beektu nu fuudhi Raaju heenya wallahi jaalinne. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Yaada keessan yaada viidiyoo kanneen irratti qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'aa hundi keessanuu laayikii godhaa, sheer godhaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.